Ashama harka fuunee akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaa laayyaantoo sallaa jiru jalatti argamtan nagaan koo bakkuma jirtanitti isnaa qaqqabu. Egaa ka har'a sagantaa qabaa mana keessatti jechuudha. Keessummaan qabaa. Isiniin jedhaa keessummaa kootillee hin laaltanii maaliif akka mana koollee dhufan isinittanii man isiniin jechuu jaaladha. Viidiyoo kana laayik sheer gochuu hin dagatina. Egaa ka biyya keessatti hoggaa galtanii laayifii adda addaatitu iyyuu jira. Hawaasa walitti akkaataa hawaasni itti jiraatutti jiraachuun dirqamaadha jechuudha. Hawaasa kee fakkaattee naannoo kee fakkaattee jiraachuun egaa akkasuma anis har'a mana kiyyatteedha jechuudha. Hiriyoonni kootii fi akkasuma maatiin koo dhufaniitoo jiru jechuudha. Maatiin koo kanan tanaan dura viidiyoo wajjin hojjechaa ture yeroo ayyaanaatti illee jechuudha. Na bira dhufanii jira. Sababbiin isaan na bira dhufaniif illee sababbii maaliitii hoggaa jettanii yeroo darbee saarimaa wayii biteetiin ture jechuudha. Isaanis akka carraa ta'es kanuma dhaluu ka'es isaa ji'a sagaliitii maal akka mudate hin beeku. Wanni ta'e jechuudha. Jabbiin jalaa baate jechuudha. Egaa kaa hojii keessatti fi jireenya keessatti wantoonni nama mudatan baay'ee jira. Isa saniif hiriyoonni koollee maatiin koollee kaaniitoo na bira dhufanii. Yaaduma nafaana taphachuudhaaf deebisiitti immoo gorsa adda addaa jechuun hojii keessatti mudannoon adda addaa hin jira jechuudha. Kanarraa kan ka'e ka'aniitoo na bira dhufan jechuudha. Egaa ani agas marallee bootaatti hin kennu dhugaa dubbachuuf maaliif daldala nan beeka. Daldala keessatti wantoonni nama mudatan baay'ee ni jiru. Isaanis ni dhufna innaan anis immoo haala kanaan mana keessatti qophaa'ee jechuudha. Hiriyoonni koollee akkasuma hin dhufanii isaanillee maatiin koollee hin dhufanii numa faana jechuun taphachumaaf dhufu anis immoo bakka yaa wajjumaan taphachuudhaaf namni kara kee dhufu akkasitti keessummaa akka mana keetitti simatta waan ta'eef anillee akka mana kootti keessummaa koo simachuudhaaf kushiinaan kiyya immoo addisiidha ganaayii sirroofneen ijaarame malee jechuudha. Egaa kaakunuu haala kanaan kushiinaa keessatti isheen tun immoo daa'ima obboleettii kootitiidha. Ani immoo asittan ammaa salaatoo jiran isiniin jedha haala kanaan na bira dhufanii taphachuudhaa fi karaa koo dhufanii anis immoo nyaatota adda addaa qopheessee isaan eegatoo jira. Akkuma tasaati kaa dhugaa dubbachuuf aduu akka boru jedhamu natti himanii ani immoo jechuun nama wanni jechuun illee odoon ta'an dubartii cimtuu fi dubartii reedii ta'e yeroo hunda jiraatudha. Waan hundaaf iyyuu jechuudha. Dhugaa guyyaan kun guyyaa qidaameetiidha. Jimaata galgala jechuudha kan natti himan. Jimaata galgalaadha kan natti himanii garuu kenneettoo illee hojjedhe jechuudha. Gabaa gulliitii illee deemee jechuun gulliitii kan mana kee keessatti miti kan argattu achi baateetiidha. Guyyuma tokkicha san keessatti wantoota baay'een qopheessetu eegi. Sababbiin isaa namni kara kee yoggaa dhufu si kabajeetidha. Kabajaa waasii qabuufidha malee calliseetii miti kara mana keetii yoggaa dhufu jechuudha. Si iddoo qabaachuurraa kan ka'edha malee kuni waan guddaa ta'eetillee miti kan kara namaa dhufanii miti. Garuu ana jaalaluma naaf qabaniif iddoo guddaa naa qabaniif kara koo dhufan. Namoota kara koo dhufu kana immoo anillee keessummaa kootidha nama kootidha haala gaariidhaan simachuu qaba jedhee tanan guyyuma takkitti san keessatti kenneettoo illee hojjedhee. Dhugaa kenneettoo hoggaan akaa'u muddamaa waan ta'eef kenneettoo hin waraabne garuu kenneettoon yeroo dhugamu ni ilaaltu jechuudha. Viidiyoo kana gubbaarratti ni argitu haala kanaan keessummaa eeggadhe. Dhugaa ani yeroo kamiyyuu mana koo keessatti akkamittan jiraadha reedii ta'eetiin jiraadha. Odoo namni dhufee waan tokkoyyuu hoggaan qopheessu nan hambisa. Odoo akka carraa ta'e namni namatti dhufee hoo nama saalfachiisaa miti wanta akkanaa kun mana keessaa dhabamuu hin qabu jedhee tanan. Mana keessatti wantoota keessummaadhaaf ta'an ol kaa'a. Of guddisuu kooti osoo hin ta'in uumama kootitti akkan. Sababbiin isaa guddinuma kootirraa jalqabee to'anii itti gaafatamummaa manaa ta'ee tan guddadhe. Sababbiin isaa haati koo daa'ummaadhaan narraa duute waan ta'eef mana obboleewwan kootii keessatti daa'ummaadhaan itti gaafatamummaa fudhadheetoo jiraadhe waan ta'eef namni hin dhufa kaa keessattuyyuu bakka itti dhalatteetti guddatte keessatti firatu baay'ata. Firri ni dhufa kaa gizee firri dhufisan kanumarraa ka'ee sammuun kee bakka daa'ummaan duraan waa'ee manaatti bilchaachaa dhufe kanarraa kan ka'e mana koo keessatti amma immoo egaa kan nama gahaadha nama cimtuu umuriidhaan illee nama gaheessadha. Kanarraa kan ka'e mana koo keessatti yeroo kamiyyuu reedii ta'e jiraadha jechuudha. Dhugaa akka carraa ta'ee garbuun illee kan kenneettodha ta'u mana keessa jira. Bakka wanti nani gabaa baay'ee bite ataakiltiiwwanii fi kan akka isheen miicaartu gaagaa ka biyya keenya keessatti foon misiraadha.
Asumaan baraasin illee isiniin jira keessummaa fi yoggaa dhufe foon akka barbaadan bittanii hojjechuun biyya keenya keessatti rakkisaadha. Rakkisaadha hoggaan jedhu maal foon gaariidhaa yuun argattan yeroo ganama deemtanii hoggaa ta'e malee guyyaa irratti foon bareedaadhaa yuun argattanii akkasumallee namni yeroo hunda foon nyaatutti noo'essu jechuudha. Gatiinis guddiidha. Jireenyis akkana akka misira hoggaa waxxayaati haalan hojjette taanan bakka. Biyya keenya keessatti bakka jira jedhamee tokko kan laalamu kanaadha isiniin jechuun jaaladha. Biyya kee fakkaattee jiraatta malee nama kamiyyuu fakkaattee hin jiraattuun isiniin jechuu jaaladha. Egaa ka meeshaa mana keessatti mul'atuuf illee ijaaf qalbii keessarraa naambisa maaliif kushiinaa hin sirreeffanne ganaadha nan ijaare malee ganaa hafaa wantoonni baay'ee wanti hunduuka buuphaan illee suutuma suuta tirattee lukaan deemtii jedhama mitire. Akkasumaan illee daaddee keessa jira manaa jechuudha. Gaafa tokkommoo wanti hunduyyuu yeroo isaa eeggatee seeftiidhaan qabadheen kara keessa nan dhufa. Har'aa fi kushiinanii sirriitti illee bareeduu baatu ijaa qalbiirraa na hambisaa garuu haala kanaanan keessummaa kara koo dhufuu na gaafachuudhaaf dhufanii sibachaatu jira isiniin jedhan da'um ani hin dubbanne maatii koo ta'eedhaaf malee inni deebisee hiriyoonni koollee yeroo baay'ee walii bilbilee wajjin haasofnuudhaaf dhagahan malee namatti iyyuu hin dubbanne jechuudha. Jechuun bakka inuma nama mudata. Dhuguma immoo gatii guddaadhaan bitamee horii dhaltiiti waan ta'eef keessattuu horii rimaa yeroo kana baay'ee guddiidha jechuudha. Aga jiruun horii faranjii agamiin akka jiru, horiin booranaa agamiin akka jiru warroonni hin beeknu garaattan viidiyoo qabadhee tosiniifan dhufa. Horiin dhaltii meeqan akka bitamu jechuudha. Warroonni ni barbaanna jettan gatii isaa baruu barbaanna jettan horii dhaluudhaa ka'ee horii rimaa jala ga'ee. Galtee akka carraa har'a bittee galtee akkuma halkan kanallee dhalullee ni jiru jechuudha. Gabaa keessa amma yeroo kana keessa maaliif daldalaan olii gaddeema waan ta'eef horii rimaa sirriitti gurguramaa jira. Gatiin isaa dammoo haayidha. Dhugaa qalbiitti miti. Kanaan kaabittee irraa hin daldala jettee gaafa ati kana qopheessitee wantoota isaan nyaatan hunda qopheessitee waliin geesse mudannoon akkanaa yeroo nama mudatu ilma namaatitti ni dhaga'ama. Ani garuu akkasumallee bootaatti kenne sababbiin isaa bakka yoo kana mudannoo kana keessa darbiteedha. Boru jireenyi kanaa ol wantoonni baay'een nama mudachuu danda'ani wantoonni baay'een dhufuu danda'u. Kanarraa kan ka'e baay'ee bootaatti kenne sababbiin isaa hojii haguma sochaatu keessatti wantoonni itti milkooftura wantoonni immoo yoo itti milkaa'in itti barattee keessa darbitu sin jira. Waan akkasii ta'eeta fudhadhee garuu isaan immoo anuma faana kolfanii taphachuudhaaf anuma faana wantoota adda addaa haasa'anii too darbuudhaaf akkasuma immoo namoonni dhufanis kaayidaa mudannoo mataa isaanii naaqooduuf illee ta'ee hin beekuun hin dhufna jennaan ani immoo haala kanaan simadhaa egaa kaayyoo yeroo qabaadhee isaan wajjin illee immoo viidiyoo haasaa tokko waggaa haasofnu isiniif waraabaa yoo yeroo nu ga'e yeroo baay'ee kaa namoonni hojiidhaa. Yeroo wayiit irratti hojiirraa bahanii too dhufuu danda'anii keessattuyyuu maatii koo tanaan dura wal isin barsiiseen beektanii ishiin hojjettuudha inni hojjetaadha. Guyyaa qidaamee sanbata malee qidaamellee hojii seenu jechuudha jarri lachuu sa'aatii isaan itti dhufan hin barree egaa gomman xigilliin ani baay'een baay'isne lablabii hojjedhe jechuudha asitti akkuma argaa jirtanii guyyaa tokkicha bichaadha jechuudha jidduu keessa kan isaan natti himanii kanaafuyyuu akkuma mana kiyya jiru keessattan qopheessan isiniin jechuu jaaladha. Immoo asumaan kunooti bunallee haala kanaan dhiyeessetan taa'eetoo jira buna daffisaatoo isiniin jechuun jaaladha. Haala kanaan kunu namoonni illee taa'aniitoo jiru isaanillee isinittan argisiisa. Maatii wajjin immoo yeroo giseen qabadhe viidiyootti aanunan isaan mee maal akka jedhan qabadheetoo isinii dhufa. Egaa isheen tun kunoo hiriyaa tootidha. Hiriyaa biyya arabaatti kunoo kenneettoon guyyaa tokko haala kanaan hojjetameetoo jiran isiniin jechuu jaaladha. Ijoolleen asirratti sun hiriyoota tooti sisteriin tiyammoo kan jidduu keessa jirtu tanaadha. As ta'anii jiran jechuudha ijoolleen hiriyoota kooti. Isaan wajjin illee viidiyoo qabadheetan isinii dhufa. Wajjiniin haasofna jechuudha wantoota jiru hundaayyuu viidiyootti aanutti amma viidiyoon illee akkasinitti hin dheeranne isiniin jechuun jaaladha. Egaa asirratti chaayinaala kanarratti wantoota barumsa qabanii nan dabarsa viidiyoo kana namoota biraan illee gaha sabiskiraayibii godha chaayinaala kana isiniin jechuun jaaladha. Odoon immoo iyyuu hin dubbatin kanan hin darbine keessaa warroonni gaafii qabdan ammallee gaafii keessan saanduqa koomentii jalatti naa barreessuu hin dagatinaa isiniin jedha.
yaada keessan isiniifan deebisaa akkasuma warroonni gaafii qabdan waan biyya keessa jiru wantoota haarawallee guyyaa guyyaadhaan wantoonni gabaan irra jiran egaa kaa'ama gabaan jidduu kana keessa garuu ni fooyya'ama jedhamee yaadamaa jira hagam akka fooyya'amu kaa qabatamaadhaan gaafa irra geenyedha baay'ee jireenyi fooyya'e wanti jedhamu tokko hin jiru dabalaa deeme malee amma shunkurtii yeroo kana keessa meeqan akka jiru beekamaadha viidiyoo isinitti